Dhimma Abdii Raggaasaa wanni Dr. Asliin dubbate dhugaaf dhugaadha. Teedi Afroqiit gibu የሀበሻ ሴቶች ሻርሙጦች ቀነኔ ብቻ አይደለም የኛውን ከነጫሉ እንደሳ ቀበረን ነው እስከ ዛሬ የኖ ያ ጀማ ኦዱ ገዳ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشنا كم جرت وردفتو تافي جلن ومتوتن بيلتيو هرسي فيديو عجائباتي والتي ديب نجرا وريتانا لكنا في حاروات هاتن سبسكرايب لايك وجودن مجنا دبداينا نقر فيديو ديمنا. Dhimma Abdii Raggaasaa wanni Dr. Asliin dubbate dhugaaf dhugaadha waliin tureen. Dhimma Abdii Raggaasaa irratti maal dubbatte yoonaan jette Abdii Raggaasaa kalama tokkotti miidhameera sababni miidhaasaa hin beeku. Asliitti waliin gaafadha nan beeka jedhaa ture baruun barbaada kalama tokkotti jechuudha. Kanaanachi birrii miiliyoonni 16 dhuguma walitti guuramee jiraannaan gahaadha Abdii Raggaasaa gara manaa kimiitti keetii deemadhu. Ana kasisin jedhaan asna qabe achina qabi hin beeku laan wanni Asliin siin jedhe yoo birrichi dhuguma ta'e miiliyoonni 16 Asliin qabatee deemaa jiru kun dhugaa taanaan obboleessa koo gara mana yaalaa keetii deemi rabbi si haa fayyisu du'aayiidhaan si wajjin jirra geesse kana caala ofin xiqqeessina. Tokkoffaa irratti ustaazonni keenya kabajamoon ustaaz Awwal Ustaz Abu Muaz Ustaz sobo reetan dhaabanura beekwan anamma dhimma ustaaz arraan nufachuuf dhimma sana Aslii qabatee jira bakka nagau የሀበሻ ወንድና የሀበሻ ሴት ይሄን የኔን ድምጽ ስሙት እስቲ ልክ እናንተ እንደ ቴዲ አፍሮት ይወዳላችሁ የኛን አንዱ ዓለም ጎሳ ከነፍሳችን በላይ እንወዳለን። ምክንያቱም በየቀን የሰው ነፍስ ይሞታል ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ቀነኔ ብቻ አይደለም የኛውን ከነጫሉ እንደሳ ቀበረን ነው እስከ ዛሬ የኖረን ነው። ገባቸው አባባለ። ስለዚህ የኦሮሞ ጥላቻ ያወራችሁ እንጂ የኦሮሞ ፍቅር ወይ የኦሮሞ ወዳችሁ እኮ አይደለም። ኦሮሞ ስለጠላችሁ ነው። የአርቲስት ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚጠፋ ስለፈልጋችሁ አንዱ ዓለም ላይ ዶክመንተሪ ሰራችሁ እንጂ ኦሮሞ ወዳችሁ እኮ አይደለም። የኛ ልጆች ሞኝ የኦሮሞ ልጅ ከናንተ ጋር ይጨበጨባል እንጂ እንደኛ ጫዋ ሰው ይገባላል። ለምን እናንተ እንደዚህ አይነት ዶክመንት ለምን ሰራችሁ? የኛ ይገባኛል በደንብ እናረጋለን። አብይ ያቃል ሸመልሲ ያቃል ገና አንዱ ዓለም ጋርድን ሰራልሃለ ሙሉ 3 መኪና ከፖሊሳችሁ ጋር ወጣው አንዱ ዓለም ጎሳ ከፖሊሶቹ ጋር ቤቱ ይገባል ከፖሊሶቹ ጋር ዘፈን ይሰራል ከፖሊሶቹ ጋር መድረክ ላይ ይወጣል። ልክ የአማራ ሰዎች ቴዲ አፍሮት ይወዳላችሁ የኛ አንዱ ዓለም ጎሳን ይወዳለን። ይሄን ብቻ ስሙት ሁነቱ አይደለም የሶሻል ሚዲያ ጨበጫቢ እዚህ የቴዲ አፍሮቂት ግቡ የቴዲ አፍሮቂት ግቡ የሀበሻ ሴቶች ሻርሙጦች ዝም ብላ ሜካፕ ትቀባላችሁ ቀይ ሜካፕ ትቀባላችሁ አይናችን እንደዚህ ምጥምጣ የጨመራችሁ ስለለቀሳችሁ ቲክቶክ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እናንተ ድምጽ አይሰማም ማንንም አይሰማም። የነንተ ፈሳሙላ ኦይ የኛ ኮሞንቲ ሞኝ እኮ አይደለም አጫሉ እንደሳ ቀበረን የኖረን ሰብነኝ የኛ ልክ እንደ አጫሉ እንደሳ አንዱ ዓለም ጎሳ አንቀብርም እስር ቤት አይመልስም አይሞትም ምንም አታመጡም። የአባ ገዳ የኛ ሄራ አለን የአባ ገዳ ሄራ ችግራችን እንጨርሳለን። ወንድማችን እጁ ንጹህ ነው አይገደለም ሚስቱን አይገደለም ሚስቱ ራሳ ፎቅ ላይ ወጣ ነፍሴን አስከሰረች እንጂ አንዱ ዓለም የፍቅር ልብ ሰው አይትገድልም። ዲቃላ ሁላ ማይሞች ሁላ ልቃቃሚ ሁላ አማራ ቆይ እናንተ አበዳችሁ እንደ ቆይ እናንተ ሜካፕ ቀባችሁ የቀነኒ ድምጽ ሆናችሁ ከዛ አንዱ ዓለም እስር ቤት ይማልሳል ወይ ይሞታል። አሰባችሁ ይሄ ህልም ነው። ስሙኝ ልክ የሀበሻ የአማራ ቤተሰብ ቴዲ አፍሮ ይወዳል አንዱ ዓለም ጎሳ ነፍሳችን በላይ እንወዳለን። ይሄን ብቻ አውቁ የናንተ ሐርፋ በደንብ አነብመናቃለን። ያ
እንደሚኖር ዶክመንተሪ እንደመሰራችሁ የኛ ገባን። እናቃለን። አርቲስታችን አንዱ ዓለም ይጨፍራል፣ ይዘፍናል፣ ይኖራል። እስር ቤት አይመልስም። ምንም አታመጡም። ቀንና ማታ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብላችሁ ገስት ከፈታችሁ፣ ሜካፕ ተቀባችሁ። ቀነኒ ፍቱት ሻርሙጣ ሄጅና የእናትሽን ድምፅ ሆኔ አልኩሽ ኮይኔ አልኩሽ። የኛ ወንድማችን እስር ቤት ገብቶ ነው የወጣው። አንዱ ዓለም ጎሳ እስር ቤት ገብቶ ተሸከማ ተረጥሮ ነጹ እንደሆነ ይገልጻል። ወጣ። ምን ታመጣላችሁ? ቆማጣ ሁላ እናንተ ቴዲ ትወዳላችሁ። የኦሮሞ ሰብ ደግሞ አንዱ ዓለም ጎሳ ይጣላል። እንደዛ አስባችሁ እንዴ? ይሄ ምድራ ቆሻሻ ቲክቶክ ላይ የኛ ምንም አይን ያ ጀማ ኦዱ ገዳ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን akkuma na duubatti argaa jirtan kun ibiddi ammaan tana qabatee bobaa jiru kun ibidda ifarraa qabatee dukkaana namaatii fi qabeenya namaa barbadeessaa jirudha. Taateen kunis kan mudate aanaa Shanan Kooluu magaalaa Dhummuu gatti jechuudha. Gabaasa kana kan gabaasee waajjira kominikeeshinii aanaa Shanan Kooluu yoo ta'u, yeroo ammaan tanaa qabeenya namaa hedduun barbadaa'ee waa hedduunis gubatee hawaasni baahanii dhaamsaa akka jiran waajjirri kominikeeshinichaa gabaasee jira jechuudha. Qaamni dandeettii qabdanii namuutuu waan dandeessanii nu bira dhaabbadhaa yeroo jiru waajjirri kominikeeshinii aanaa Shanan Kooluu ibsee jira jechuudha. Kanaafuu du'aayiidhaanis waan dandeessanii bira dhaabbadhaa. Namoonni naannoo san jirtanis irratti hirmaadhaadha. Sheer godha viidiyoo tana wal biraan gahaa isiniin jenna. Balaa kanaa rabbi isinitti hin fadhinii, rabbi isinirraa haa qabu. Qabeenya namaa dukkaana namaa hedduutu barbadaa'ee jira jechuudha. Akka waajjirri kominikeeshinichaa gabaasee jirutti ibiddinis akkuma na duubatti argaa jirtan ibidda guddaadhaatu qabatee jechuudha. Sababa ifarraa kan ka'een waajjirri kominikeeshinichaa jechuudha. Kanaaf waan dandeenyuun bira dhaabbachuudha qabna. Waan dandeessaniin bira dhaabbadhaadha. Waamicha obbolummaati. Balaa kana rabbi isinitti hin fadhinii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Jalqaba viidiyoo sheer post koppiliin godha Oromoota hunda biraan gaha. Viidiyoon argitan kuni Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Agamsaa fi akkasuma aanaa Amuuruu keessatti waan hawaasni keenya tahaa jiru kan agarsiisudha. Mee daawwadhaa. Amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu dhabnee agaruu qabsaa'ota har'a garuu Oromoodhaaf har'a garuu barattoota har'a garuu Oromoodhaaf Egaa hawaasni akkanaan agartan kun uummata keenya Oromoota Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti gidirfamaa jiran kanaaf sagalee ta'a. Uummanni kun badii addaa qabaataniiti miti kan bara baraan gidirfamaa jiran qeef qabeenya irraa buqaanii daa'imni ala rakkattee muka jalatti bachaan faannoon dhuftee isaan buqqaftee qabeenya isaanii saamtee loowwan isaanii yaafattee nama lubbuu galaafattee kan Oromiyaa keessatti tahaa jiran kun badii addaa waan godhan qabaatanii miti. Oromummaa isaaniitiif qeef qabeenya ofirratti kan isaan kana tahaa jiranii kavereejii miidiyaaleen arganne namni xiyyeeffannoo kanneef hin jiru. Uummanni kun baroota dabree kana guutuu bifa kana keessa ture. Haaluma sirtaa agartan kanaan uummata kanaa xiyyeeffannoo kana akka mootummaattis akka namuma Oromoof hin dhaabbadha jiru tokkottis akkuma Oromoo kutaa kudha tokkottis uummanni kun xiyyeeffannaa dhabee rabbumti isaan bira haa jiraatu malee waan biraa waan jennuun hin qabnu. Uummata kanaaf xiyyeeffannaa keessattuu Oromiyaa kutaa mara keessatti hawaasni keenya daangarra jiru rakkoo garaagaraa keessa jira. Please xiyyeeffannoo kanaaf viidiyoo kanallee share koppiliin post godhaa wal biraan gahaa. Kunoola innan dubbadhee inuma ta'e waa'ee Adonaa irratti mucaan kun gara miseensa 666tti deemaa jira. Barreeffamanni yookaan immoo rifeensa isaa irratti 444 jedhee barreeffatee miseensa addunyaa dukkanaati yookaan immoo miseensa 666 tennaan lakkeettan iddoo sirchii kana dhaxxaniitu 444 jettanii waa'ee helmentootaa yookaan immoo waa'ee 666 ilaalchan taanee fi gochaa suukanneessaa ilaaluumsaa dhaga'uunsaa namatti tolletu argitu iddoo sirchii kanatu deemtanii maarri namni waaqayyoo raajii iddoo isaa yaadasaa waa'ee Adonaayii mucaan kun dhiibamee addunyaa dukkanaa barcuma dukkanaa yaabbachuuf tuni tattaaffii guddaa godhaa jiruun argadhee dubbatee ture anis maxxanseen ture maarri mucaan kun amma immoo akkuma beekamu karaa fuula tiiktookii isaa Adonaayii 444 jedhee barreeffatee jira gaafa iddoo sirchiitti gootan garuu 666 isinii baasa barreeffaman isinii baasu ilaalchan taane isinii baasa maarree utuu deebiin taane namaaf hin laatin itti dhaggeeffadhaa irratti qoradhaa obsaan dubbisaa hin ariifatinaa ariifataan re'ee noru ariitiin buna guba malaan ta'aatitti yaadaa deebiin taane namaaf laachuuf hin ariifatinaa hubadhaa dura tuun hubatiin qubaa hin gubatin jedhe Oromoon. Viidiyoo hadda qabanii dhufni kanuma fakkaata amma viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaatti.